بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبل جمتوتا تقيفتوتا درسي مهمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كين نكوني درسي دقدمي سدد صفات آتي وكما أمن الرأي تديبنا توحيد سيني رحمة الله عليه جون بازين وكسديتي قودنكم علماء يكونوا قودموا وكنا جسداني توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أكون سن ورقرين بكلمة الله قود الله جدًا بكلمة ورق قود مال جداني توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية توكيتشاتاشا مالي في inni wanni waan isa walitti qaba jara kana walitti qabatutu jira ma'naa jala kana walitti qabatutu jira maanan sun maali jennaani tawhiidni jara kana tawhiid ar-rububiyyaa fi tawhiid al-asmaa wa sifaatiin cilmiidha beekumsuma macrifa isbaat beekanii hubatanii waan san sabachiisuudha qalbii ofii keessatti fudhachuudha malee wanni biraan jiru dalagaan hin jiru كانوا فدچوا كان lamaan keessatti ilmi waan taani waritti deebi'an jechu tawhiidni mootu uluhiyyaadha amaliidha tawhiid amaliidha gabritti rabbiif dalagu waan dalagu rabbiif dalagu isa hallanyeessu dalagu wichaa son taane isa dalagu isa hallanyeessu akka inni jedhetti illee dalagu akka inni jedhetti dalagu توحيد يجون سلا مصدر وحد يوحد توحيدا جنة وحد الشيء إذا جعله واحدا وتقتشون سيجوا وتقتشون ستاسي سيجوا رب تقتشون سو رب كل ليسو رب كوب عباس وان برارة وان ولدتي ور شركي دبلي سي غبرورا كوب عباسني سدبچودا أقسام نساء سدي جنة saditti qoodan ulamaa ini saditti qooduun kun maalirraa fuudhame jedhanii gaafiin gidee hedduu hin ka'a gidee hedduu kaka'u kana deebisaan isaa tatabbu'a ulamaatiif istiqraa'aa jedhan ulamaani nassii qur'aanaa nassii hadiisa sahiha sariiha duukaa deemanii isa kanarraa fuudhanii walitti guuranii tawhiidni kun bakka sadiitti qoodamaa jedhan bakka lamatti qoodama illee kan jedhanillee bakka sadiitti qoodama kan jedhanillee tawhiidni daliila qabaa jedhan daliilli isaa waan qur'aanni dhufeenii fi wahyiin rabbiin biraa bu'ee dhufeenii fi waan hadiisni rasuula wahyiin rasuulatti dhufeetini itti bu'ee karaa sahiha sariihan dhufeetini nu bira ga'e kana duukaa deemanii ulamaani tatabbu wal istiqraa jedhan kun warra fuqahaa aatuu mas'alaa keessatti تتبع في استقراء أما أركان حجيدا حجنا جلان أركان صلاة حجنا جلان أركان صوم حجنا جلان قرآن صوم أركان نساء حجنا جن حجين حجنا جن زكاة حجنا جن علماء كانوا دوكا ديمانيت أدلة راهوراني صومني أركان نساء حجنا حجين أركان نساء حجنا صلاة أركان نساء حجنا جلاني أكون سندور أسندوب بعد أكان سندوبatan كونس أكون سني دليل راهوراني fuudhanii ulamaan irraa fuudhaniiti waan daliila irraa fuudhan kana dubbatan duuba fakkeenyaaf tawhiida rububiyyaa yoo jennu maali daliilli alhamdulillahi rabbil aalamiin bi'ala umara tawhiida rububiyyaa tire rububiyyaa isaa namni inkaara godhin jiru yoo nama maruma badee bakkaatare malee سنو قوف ليوغو إبالي توحيد مو أسماء صفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كجاء كان أسماء في هاتيسات كن الرحمن الرحيم أسماء مالك يوم الدين نمو صفات فإسات إسمى لنا من برانكو إسمى لنا من براتي نمل موتي قياسني كب أبها لمن الملك اليوم لله الواحد القهار موتمان كأنه مي موتين إنه تجرار أجا وهو في ذي بسنم نساده بسنجره نو متى كتي قبته
nama morma gabbuuse namu haqan qaalame qabame ufumaa deebi'e lillahi alwaahidi alqahhaar ka rabbii qofa jedha rabbii jajjaba caccabsa ol ana tucha kawanni hundi isa jalatti deebisu mootummaan nama isaati jedhe ufumaa ofii jedhee ufumaa ofii dubbatee ufumaa ofii gaafatee ufumaa ofii deebisa jechuudha subhaanallah alazim ka ibaadaa hoo tawhiida uluhiyyaa ka jennu kana tawhiida ibaadaa ka jennu kana hoo tawhiida uluhiyyaa kana maqaa hedduu waaman maqaan beekamaan tawhiida uluhiyyaa kasanitti aansee hoo tawhiidul ibaada rabbiin kophaa gabbaru gabrichi dalagaa ofiitiin rabbiin qulqulleessu isaaf dalagu jechuudha yoo salaati isaaf salaatu yoo gorra isaaf gorra'u yoo hajjii deeme isaa kennu yoo qomaan yookaan nazirii kenne isaa kennu waan dale kulli isaa kennu dalaguu jechuudha yoo soome isaa soomu lama tawhiida dal ibaadaadha jedhaniin tawhiidal iraadi xalabiyya tawhiida iraadi xalabii jedhan tawhiida fedhiidhaan rabbiif dalagan jechuudha namicharra barbaadamee maqamaa jechuu silaa kun iraada xalabii jechuun tawhiida namicharra barbaadamee inni karaa saniin fidee deebi'ee dalage jechuudha ammallee maal jedhaniin tawhiida alcamalii jedhani tawhiida dalagaati ka dalagaan rabbiin qulqulleessan jechuu dalagaa tamiin qulqulleessan dalagaa inni waan kana naa dalagaa jedhe salaata salaataa zakaa baasaa jedhe sooma soomaa jedhe haraama irraa godhaa jedhe halaala nyaadha haraama dhiisa shubhaa irraa godha ka inni jedhe kana amalii ka dalagaa tawhiidni kun sadeenu uluhiyyaa jedhittaa tawhiida ibaadaa jedhittaa tawhiida iraada talabii jedhittaa tawhiida alcamalii jechuun maana isaa tokkicha jechuu maanaan isaa tokkicha jechuudha maanaan isaa iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin jechuudha tawhiida rububiyyaa waa yoo durallee taa isinii dubbadhe inni dalagama isaa rabbiin dalagaa isaa isuma sabachiisu ka kennu eenyu isa ka uumu eenyu isa ka nyaachisu eenyu isa ka jireessu eenyu isa ka ajjeesu eenyu isa kulli waan dalagaa ufii dalagu ufii ati dalaydullee isuma dalaga jechuu waan inni dur dabarsee galmeessee jedhe ati irra deemte jechuu wamaa tashaa'uuna illaa yashaa Allah wanni tokkolleen sittin dhufu waan inni sii fedhe male waan inni dur sitti katabe male karaa tokkolleen sirra dhufeetiniin si dara'uu hin danda'u waan inni dur dabarsee waan akkanaattu sitti dhufa waan akkanaattu si bira gayaa jedhee sirratti dabarse malee wanni biraa si bira dhufuu hin danda'u wanni biraa si miidhuu hin dandeettu tawhiidni kun addan ga'u jechuu tawhiidni rububiyyaa ka akkana jedhu kun addatti inni tawhiida addatti hin ta'u jechuu yoo kan male yoo tawhiida ibaadaa tawhiida uluhiyyaa tawhiida mootu tawhiida alcamalii yoo isa itti dabalte malee jechuudha tawhiida rabbiin kophaa gabbaru isuma callaaf salaatu isuma callaaf soomu waan dalage karaa inni dalagaa jedheen karaa inni dalage sunillee wanni dalaganilleen isaaf qulqulleessuu fi karaa inni dalagaa jedheen dalagu arkaana lama qaban arkaanni tawhiid arkaanni dalagaan fayyaa taatuun lama maal inni lamaan tawhiidul ikhlaasi lillah rabbiif dalagu dalagaa kana rabbuma dalagu namichi waan dalagaan قال كلمته المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كرا إرجمان إسبيرا رفين قرآن انتينا حديث انتينا وان إرجمان رفي كرا إرجمان في دسانين أك إرجمان في دسانتي إسدلو أك إرجمان في دسانت أك إن في ذي نبيران جاي أكنت ربين دلجا إسنين جل دلجا جل دسانتي دلجونا يوكان هو ولم بكاتها يوكان أكم ربي جده مال جده ربي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون جده وأن أمنا
erguddaan isaanii rabbitti amanne jedhanii waan amanan illaa hum mushrikuun haala isaan immootu rabbitti kawaa dabalan taate malee haala isaan mushrikutoota tahanii malee maali hin qulqulleessan jechuu maal amanuun isaanii rabbi ka uumu isa ka sooru isa ka jiraachisu isa ka waan maraa oli gadi oofu isaa jedhan kafaruun isaanii immoo illaa wahum mushrikuun ay mushrikuuna macahu gayrahu fi lcibaada rabbi dabalan dalagaadhaa rabbi dabalan muka tahina awliyaa tahina ambiyaa tahina dhagaa tahina tamrii tahina homa dur yoo walla arabni dur yoo imala deemtu wayta safara gatteette yoo waan biraa dhabde biyyee ol safarte biyyee sanitti bishaan geejjee biyyee asii nu bulchiinu oolchiinu akkana nu godhe jedhanii akkuma awliyaa biyyi kenna ammallee ma jedhanii maal awliyaa adbaara gonda sanii adbaarri sayyida laga kanaa sitti majan sayyida laga kanaan bulchi sayyida kanaan laga kanaan oolchi sayyida laga maali jedhanii ka akkasiisanii jechuu barmootaan biraa deeman jechuu nulleen karamasan dhufne akkasuma jechaafaa dhufne wanni homaa dhoysanii jirtu garuu baratanii qur'aana baratanii waan ulamaan jedhe baratanii waan kanammoo hubatanii barmoota bichaa miti hubataniitiniin wanni irraa hubatan waa lama malee hin jirtu qur'aanaaf hadiisa malee hin jirtu qur'aanaa fi hadiisa sahiha sariha ana malee hin jirtu aalimni irraa baratanu aalima mukhlisa ka ufiifuu itti dalagu ka waan jedhe san dalagaarra oolchu ka waan jedhe san bakkaan ga'u ka waan jedhe san akka rabbiin jedhetti dalageetiniin jedhu isarraa jechu isarraa hubatan jechu isarraa qabatan jechu isarraa fudhatan jechu namni hundi qur'aanarraa waa fudhachuu hin danda'u beekuu qaraatiyyuu hin danda'u warguddaan namni hundi hadiisa rasuulaa irraa waa fudhachuu hin danda'u kun afaan dhibuunu annoon dhibuunu garuu ulamaa rabbi sodaatu ulamaa rabbaani ulamaa rabbii ka rabbi sodaatu ka waan rabbi jedhe sodaatu ka waan immootuu jedhu daliilaan wajji jedhu wanni kun akkana maa taate daliilli isaa akkana qur'aanarraa daliilli isaa hadiisa sahih bukaarii keessa akkana jira sahih muslim keessa akkana jira wanni waan kana aradu hin jiru jedhanii akkasitti amma qoolu fulaanii kan raadaa dhiisi waan baaba aqiidaatii fi waa baaba dalagaa keessatti kana ofirraa dhiisi maaliifi ulamaani hundinuu qur'aanaaf hadiisa qabadhaa jedhan isa duukaa deemaa jedhan kanaafuu isaan duukaa deemuu qabna hadiisa duukaa deemuu qabna qur'aana duukaa deemuu qabna malee nama duukaa deemuu hin qabnu hadiisa duukaa deemuu qabna malee nama duukaa deemuu hin qabnu hadiisa kanallee hoo hadiisa sahiha sariha khaalifni ittiin jirre walaa tajcaluu lillaahi andaadan fakkii rabbiif hin godhina yookaan qixxaawa rabbiin hin godhina ka isa wajji gabbartan akka isaatti shurakaa ibaadaa keessatti isaan wajjiin gabbartan dur maal jedhan wayta labbeeka jedhan akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhufee diinaan islaamaa hin faca'iniin duratti arafa dhaabatanii labbeeka laa shariika laka illaa shariikan huwa laka tamlikuhu wa maa malak jedha akkanatti ilaalata aaliyaa isaanii 360 as keessa seensisan shariika kee malee ka achi isaa fi waan isaa dalagamuu fi isallee situ handhuurfata jedhan irra jabaan sii jechuuma kennanidha irra jabaan sii jara kana sibaaf goone sittiin ga'uuf goone jedhan amma warri ooliyaa lakka ooliyaan kadhatina yoo jedhaniin ooliyaa waammatina yoo jedhaniin maal jedhan ofii beeynaree kun afaan oduu namaatii miti maal jedhan jarri qulqulluudha rabbitti nu dhiyeessanii kanaaf malee nu akka jarri gabroota rabbii isaan hin beeyna akka jarri moota qulqulluu ta'an akka jarri rabbitti kalaam akka jarri ibaadaa halkanii guyyaa godhan kana hin beeyna nu zambii warra dambiin irra garagalte
ورد دوبا كيست في كناف التركتشو في جرى جل دابتشو في منو جل كلا ربي ولا نتركت كنام مو قيا كنا صلاة فردين مش صلاة مرة كل أترب إياك نعبد وإياك نستعين جل مرة كل أترب أكنا جل ركعة كل أترب كفردي كيست أكنا جل سبحان الله الذي سيقوما قبر جل سيقوماتي سيقومر غرغر صبر بعد جل سيقوماتي إكتا جل سيقومها قبر جل يو أكنا جري أتشينو أسكر قلي المدد 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 جري هو يو أسكر قلي شيخ حسين ندق أبي إبلو ندق أبي إبلو ندق أبي جري هو كوني إسلام ما وفي الرديب يقول كل سوغا ربي وجي والنوامة منجو وأما توحيد الألوهية كي غريب ورا دبا نكوني هاولتي وجرب ولتي الأماي والكيس في دمالي توحيد الربوبيات كي رترا ترسون وري حاسوين كي يكدوبا كونيمو توحيد الربوبيات الدوانقور توحيد الألوهيات اتمقام مالي كان أبو شين لين كسمتي تانساني في ذلك أما توحيد الألوهية جلان توحيد الألوهيات كربين قبع إساباسون أكمي جلان فهو إني الإيمان بأن الله هو المعبود بحق قلبي تيجي أني تيجي ستلقى أمسو مرتي اللي إرقو حق أن قبرمان إذا تقو جمالين جوجي واهل اللي هنقف موحق قبرما جنين أمتشومي واهل اللي هنقف وانسان كيستي أدى قبرمو كيستي حق قبرمو قد أتشو كيستي اللي وإلي وإيسا من جرو جتشون كوني أكنا جتشون كن جران وهو معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله كانوا ماجان اسمه قوفا قبرو اسمه قوفا كدتشو اسمه قوفا وان إني ديم وان إني جئ وان إني أنبياء إساتي رسولتوتا إساتي إيغاسي علماء ربانيين إرانوتين رفانيتين فدن وانو مسانين إسا قوفا قبرو جتشو إسا قبرتين ما برا ولين قبرين إسا وامتين ما برا ولين وامتين إياك نعبد وإياك نستعين جتة يو سجودتك قد جتة يا مدد يا رسول الله يا مدد إنجرين إياك نعبد وإياك نستعين جتتين وتصلاة الرابات كرا أجبة كرا أولياء كرا مالي إندبي ربي قف قبري رقوم وان صلاة كيست جتسن رقومسي رقومان صلاة كيست جتسن دلقا رغل تجتشو كون هو معنى مال معنى لا إله إلا الله لا إله جتشو النفي حقان قبرمان تو كلين هنجرو وان قبرمون دي الأران قبرمتي إن مالي إلا الله ربي توقع مالي معنى نساء مال جتشو لا معبود بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله حقان قبرمان ربي توقع مالي انجرو معنى نسيد أمر نفي في إثبات كدر اللي معنى نسال نفي في إثبات كنافو فجميع العبادات مرتمان مو عبادات كربين نمرت درك أما قد نانقبر ما جد هندنو صلاة الراتين صومتين زكاتين ثلثو في الاتيتي يجب إخلاصها لله وحده ربي قف دلقون دركم ربي قف ربي بيتشاف دلقون دركم ولا يجوز من بقى أولي فيال لنتو صرف شيء منها لغيره وانما كان الراوان تك ربي كنون انتو ربي كنومي اتمكون انتو أكمل نمت أما صلاة جرا وانا مويت برا دفه
yoo namni wayii bira dhufu kana salaata kana waan dur caalaa diriirsee tolchee ruku'a tolchee qaraatii tolchee akka namichi kun akkanatti haa salaatu. Namichi kun rabbumaaf itti seene. Rabbumaaf salaataa jira. Umaa namaaf salaataa jiru nama biraa waan ta'eef garuu nama arginaanii riyaa'ni itti dhufe. Khatara keessa jira jechuun salaan isaa kun. Akkuma san zakaallee yoo kennataa jiraatti. Akkuma san soomallee ebaluu sooma inni seema bar isinii nama kamiisa sooma yookaan immoo ayyaamil beetiin sooma yookaan immoo guyyaa tokko olee guyyaa tokko sooma jechuun yoo namicha khatara namaa qalbii namaa keessa yaatee onnee keessa namaa kayaatu taate wanni kuni waan balaatii of keessaa balleessuu barbaachisa. Of keessa dhabamsiisuu barbaachisa. Toohiidatu maalilee maanaan waan rabbi naan gabbaraa jedheen isa gabbaru akka inni na kadhadhaa jedheen isa kadhachu ikhlaasuddiini lillah diina duukaa deemu isaa ajajamu isuma qulqulleessu maali suni isa malee hawaamatu kabiraa hin qabu. Isa malee kanaaf birmadhu jedhuun hin qabu. Waan kulliyyuu akkasitti eeggatee deemuu qaba jechuun. Tawhiida uluhiyyaa jechuun ifraadullahi ta'ala ifraadullahi azza wa jalla bil'ibaada wa ikhlaasu ddiini lahu wal baraa'atu min ashirki. Sadeen kanatu jala jira jedhama. Taduraa maali inni ifraadullahi azza wa jalla bil'ibaada. Gabbaramaa ta'uun rabbi bichaa kophaa baasu. Gabbaramaan kee rabbuma bicha nama biraa ittiin makin nama biraa jalan kaayin gabbaramaan kee rabbuma tokkicha rabbuma bicha gabbari mutakkalle wa ikhlaasu ddiini lahu diinaallee isaaf qulqulleessi karaa dhufeen karaa inni na gabbaraa jedheen isa gabbare karaa inni na ibaadaa na godhaa jedheen isa karaa saniin isa gabbari karaa saniin isa qulqulleessi karaa saniin isa duukaa deemi wal baraa'atu min ashirk shirkii irrallee qulqullaa'u waa itti dabaliinsa shirkii guddaa ta'itti xiqqoo ta'itti shirkan khafii ka jedhan riyaa shirkan asgariin immoo akka Masha Allah shaa fulaan yookaan immoo nama biraatiin kakachuu kunillee mararraayyuu uf qulqulleessu jechuudha. Namichi kan namarraayyuu uf qulqulleessee uf eegee toohinni kuni amma eeguu barbaachisa. Amma itti deebi'anii qulqulleessuu barbaachisa toohinni. Maaliifi waan nama waliin deemu. Ati amma san bira bichaa miti. صلاة كيستي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جتلا إيقا صلاة الرابات هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله جد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن جد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر ميوتم صلاة الرابات في صلاة كيستي مرة حكميرة ديبس وان كان كل يسير Rabbiin qulqulleessu, Rabbiin kophaa baasu, Rabbiin duukaa deemu, kophaa isa gabbaruu karaa inni na gabbaraa jedheen. Karaa inni na gabbaraa jedheen. Karaa inni nutti fidee na gabbaraa jedheen isa gabbaruudha. Yoo karaa saniin ta'in himmootu hoo. Walaqad uxiya ilayka. Gaa waxyiin godhame yaa Muhammad siifi warra si duraallee laayin asharakta la yaxbatanna camal. Yoo waan amma ikteetiniin jette dalagaan tee laga gadiya dalagaan tee kullinu jechu amaluka mudaafi amalni mudaafi kaafin mudaafi ilayhi kulli man amalaatu wanni hafun jirtu jechu wala takunanna min alkhasiriin warra hongororallee taata warra ibiddaarallee taata hasha wakallaa rasuulli warra sanii ta'u garuu sodaachisaa rabbi waan fedhe jedha ofii fedha akka fedhe jedha martinuu isa jalatti jira garuu kun immoo ummata isaa akka qaanqee gubbaa itti facaasanitti namichi of eeguu barbaachisa. Qura'aan achirraa kun waan hagana ga'u gadhiisa waadii hagana ga'u gorsa hagana ga'u achirraa gadhiisa balillah bal dubbiin akkasii miti
nama biraa gabbaruu miti. Allaha fa'bud, rabbuma qofa gabbari, isuma qofa gabbari. Wakun mina shaakiriin, ta'i immoo warra na faarfaturraa, warra galata kiyya guutuu argachuu barbaadurra ta'i jedhaan. Kanaafuu jabaannee tawhiida keenya kana qulqulleessinee haa eeggannu. Amma eeggachuu barbaachisa bara. Waan dalagaa kulli keessatti tawhiida of eeggachuu barbaachisa. Tawhiidni haara'uumsuu barbaada. Eegullee barbaada. Badaama eessatti mucaadha. Eessatti maalii ta'e? Maaliin tawhiidni kun narraa hir'ata? Gara miin narraa hir'atina? Gara kamiin narraa tawhiida uluhiyyaa narraa hir'atina? Tawhiida rububiyyaa narraa hir'atina? Tawhiida asmaa sifaataatiin narraa hir'atina? Imaanni kiyya kun tawhiidni kiyya kun gara miin narraa hir'ata jedhee namichi dalagaa ofii kulli keessatti of duukaa deemee amma of laalu of qorachuu isa barbaachisa. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.